أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله. الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. أحزن الله بالإسلام الله أكبر ربين برحمته أبا كينيا البرادف هاغدو أكسمت هذا أبا كينيا في أوبليين كينيا هندو مافو كنجرو فيس كنكبري جراني فيس آمين ميخوتاغا سلام كوفا مواسو برتني متياسو سينا سنياسو برتني خوت مجا كيسان بريسي نمني كن نمني أوغا برين لبون dhugaa dheebotte waggaa dhugaa harkatte dhugaa obsuu hin dandeessu. Dhugaa san sirriitti obaaftee dheebuu baafta. Lubbuun nama keenyaa irra guddaan dhugaa isiidhaatti dheebotte. Lubbuun nama keenyaa dhugaa isiidhaatti dheebotte. Hamza King. Lee Cabba Jifar. Welcome. My best friend, Faransaay irraa. Isinundin tiga hiriyoottan kiyya kan miidiyaa kana gubbaa shamarraniif dargaggoon halkanii guyyaa beekumsaan ummata kana tajaajilaa jirtan beekumsa raabsaa jechuudha. Nu waliin shamarran baxala taatan dargaggoon baxala taatan hariifa taatan gentle taatan sweet taatan. I love you. I'm respect. Kabaja guddan sini, kabaja guddan sini kabah. Rabbin bekum sordofu nak kesadar kagutta sini engkau ainau. Malif ina kanat sini to desa siata. Sambung ke sana kabar mila duwan tani. Semarang kenyas. Yarose nasa nigafatan. Kitaba berresu. Dik jani kan titani dubachu abelokan kana jani barresu dubachu bekuda ila titanya sakana kana ti dubachu bekuda sera hasawa barsisuda duga dubachu barsisuda demeso nama dubbi setu dubachu beka nama dagge fatetu dubbachuu fi waan dubbatu beeka. Addunyaan kun akkana. Akka addunyaatti yaadu qabna. Akkaan tuutatti goda keessatti miti. Gara addunyaatti akka isin bal'attanii fi. You understand me? Akka kanaatiin koomentiin akkamitti akka namaa barreeffamu. Laayikiin maaliif akka godhamu? Sheeriin maaliif akka godhamu? Seenaa keessan balliftee miidiyaadha nama addunyaan kun CNN, BBC qaban. Waa'ee isaanii waa'ee nama tokko hoggaa cabsuu barbaadan miidiyaan hogguma takkatti cabsan. Abbaa fedhe biyya takka. Yookaas barbaadan hogguma takkatti dhiyoo tana waan isin ajaa'ibu. Killee keessatti laaboraatooriin baakteeriyaa tokko argitee jiran hanqaaquu keessatti miidiyaan labsan wallaahi daqiiqa 30 keessatti killeen supermaarkeetaa fi bakka faabrikaa isiitii hundi isiidha addunyaa Awurooppaa fi Ameerikaa tana hunda keessaa fuudhamtee killeen baharatti gadi naqamte hundi isaanii mana isaanii keessaa baasanii akka nafaran jechuudha. Nuti sammuu san qabaachuu qabna jechuudha. Duudaa ta'uu qabnu. Waan nutti hime masan beeknee gara hojiitti jijjiiruudha. Amma viidiyoo hedduu moonni isin daleedanii waan jechoota murtanii kakkeessan sun zammeezi. Yoo isin ifimtan malee namni isin himu dhimma kiyyaaf namatu naaf dhimmama jette tiisiin yaadin dhimma keetiif eenyumti nuu siif hin dhimmamu.
Siitu dhimma keetiif dhimmama. Kana quba qaban. Maqaa kiyyooti namaaf hin himin akkanumatti taa'ee namni maqaa kiyya na haa beeku jechuun ni danda'ama kaalkuleetii kamii kun. La maqaa keessiitu namaaf himan. Eenyummaa keessiitu namaaf hima. Biyya keetiif yaalafa malakee siitu namaaf hima. Malee namni hin beeku geeyibii waan hin beeyneef. You understand me? This is bright psychology da. Positive psychology da. Hedduu lolli narti jiru gaa lola nama wajjin lolu beeki. Yaada wajjin hin lola. Vaayirasa sammuu keessanitti yaada sammuu keessan ajjeesu diinni qawwee caalaa yaada psychologiitiin isin dhawa isin hin beeytan niin arga. Ka sheexanni isinitti darbatu jira. San isinirraa hin lola. Kan gara namaatiin isinitti dhufu jira. Isinirraa hin lola. Wanni dubbadhu kun hundi akka isin onneen keessan guutamee jabaatanii bahundaan hoggaan kana isin godhe isin onnee horachaa deemtan akka malee nin beekaan. Nin beeka. Akka asawa namaa kana miti. Akkina naaso psychology, psychiatrist books yeniin kitaaba guddaa addunyaa kanatti. Waldhaansa sammuuti. Qawwee caalaa psychologytu badaadha. Hoggaa isaan vaayirasa psychology sammuu teessanitti ajjeesuudhaaf hoggaa darbatan, onnee teessan cabsuudhaaf hoggaa isinitti darbatan, diinowwan keessan isinitti darbatan. Ni qaba warra leenjifameetu jira. Gara haasawaatiin isin hanqaalu warra leenjifamantu jira. Foreign language and literature warra barsiisan. Jecha tokko warra sammuu keessa cufan akkaatiin dubbanne. Kana hundi akka isiniin isin bana. Kanaaf yoggaa nama tokko isin biraa dhawan asin biyya tanaan akkana taatan osuma dhiigaa keessan lafa harkitanii osuma reefka keessan lafa harkitanii zawuu jettanii wanni dhaabbataniif isiniidhaan saayikolojiidhaan. Akka gadamsaa akka harree doofaa. Harree doofaan akkamii? Meelaala harree dooggaa leenci ari'ee wooma isaanii biraa nyaate. Wuf janitu kanuma dhadhaabatan malee kan gurguddaa sanii irraa dhiitanii leenca san kan ilkeedhaan caccabsuu danda'an akkanuma dhadhaabatan fiiganii. Majaan akkas isin godhan jechuun zoombii jechuudha. Saayikolojiitti akkas isin godha. Humnaan kan isin caalu osoo hin jirre leenci silaa isin ajjeesuu qabdan. Waraabessi isin kurkummiidhaan silaa ajjeeftan. Waan isin ilmoota eenyanuu qabiyettaniiniif ilmoota isan isin jalatti nyaata. You understand me? I love you, my family. Kabajamoo? Oromoo? Arraan tana garagaa ijoo dubbii guddatti dhufe. Waan abbaa keessaniitiin qaqqarawuu dhufe. Seenaa guddoodhaan qaqqarawuu dhufe. Seenaa keessaniin qaqqarawuu dhufe. Yaa Mu'aaz Muhammad gaajjal haloo irratti shoorri ati taphachaa jirtu. Dargaggoo gaarii dargaggoo waa khalaqan oduu khalaqan osoo hin taane. Dargaggooleen kun dargaggooleen ani saayikoloojii isaanii leenjisu karaa keessaatiin. Ofiifis leenjifamuudha. Wallaalaan hin jiru beeki. Rabbiin ilma namaa beekaa godheetii uume. Ilma namaa ni barsiifta barumsa barbaada. Barumsi sun wanni isa barsiiftu beekaa ta'uusaa qofa barsiifta. Akka beekumsa isaatiin fayyadamu malee beekumsa namarraa hin barbaadin no. Beekumsa Rabbiin ilma namaa hunda keessatti uume. Ilmi namaa wanni siya kan nu barsiisaanis mana barumsatti wanni si barsiisu. Beekumsa osoo hin taane barumsa. Akka beekumsa Rabbi sii kenne saniin fayyadamteef keessaa baasuu dandeessu. If keessatti awwaaltee akkan duuneef. Yoo beekumsa san keessaa ol baafne xayyaara kaleeyxa waa hedduu addunyaa kanaaf kaleeyxa. Teknooloojii hedduu addunyaa kanaaf kaleeyxa waan ta'eef. Wanni sitti haasa'u kun kana si gochuudhaaf. Siyaasa miti wanni sitti haasa'u. Naa akkasitti yaadin. Saayikoloojii kee guddisuudha. Beektota gurguddaa gaafadhu. Hin beektu kana. Garuu amma baraa dhufuuf jirta.
You understand me? Gara diinini sonni sitti haasawu gara hundaanu garuu laal harricha rabbiin fiyadhu je'ee itti fayyadami je'ee rabbi sii kenne seeraan harricha rabbii kana kabajjee itti fayyadamuu danda'uudha qabda. Yoo garuu harricha rabbii kabajuu baatte harricha rabbii irra jette harrichi rabbii kun miilaan firraa si dhiiteeti ba'aa kee lafatti sii darbee ba'aa kee ofiif baadhachuu muddatta eenyumti kee. Gara amantiitiinis naan fayyadamuu danda'uudha qabda. Siin guddisa waan ta'eef. Eenyumti kan kee. Vibration and the motivation akeeti waan ta'eef. Sheekaniifis ulamaa'ifis vibration isaanii motivation isaaniiti. Naan fayyadamuu danda'uudha qaba. Na tuquu danda'uu hin qabu. Kabajaatti ija beekuudha qaba. Ulfina kiyya beekuudha qaba. Motivationaan hanga geesseeni. Motivationaan vibrationaan hanga geesseeni. Kan namni dammaqaa jiru gara diinittis dargaggoon meeqa dammaqaa jiru jechuudha. Yoo narra jette garuu dukkana isaatiin biraa deema. Hanga birisi rabbii kun. Akkuma Sayyidinaa Khadiir Muusaan jeesanii. Ni'imaa rabbii ta'uu kiyya beekee naan fayyadamuu danda'u qaba. Sabni Oromootis beekee naan fayyadamuu danda'uudha qaba. Tani amma duratti himaa ture hunda itti dhufee kasaaraa boollatti naqaa irraa ol godhatee na laaluu hin danda'u eenyumtinu. Osoo maraataa osoo waa meeqa jiru waan san guutuutti dhufee taayetiin koflee. Understand me? Hundi keessan ni beektan jechuudha. Kanaaf اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. تبيك بوتنا. براتشون بيكودا. بيكم براتشودا. بيكم سربي. بيكم سشيطان أو سلطاني. والله لما نفين تولين وصم بيكين نيم بيكي تلبوتي تتسين كجبين نما تسين كجبين. أمكونا مال أفريقاتي. Haye kabajamo sabaki ya ulfata my family Oromo hawani fi muguddol addunya tana gubbatti argamtan kabajamo dargaggo fi shamarran ummata Oromo addunya tana gubbatti babbareeddu argamtan sena kabajamo abbaa kiyye yookaan abbaa keessan Dr. Ali Birraa yeroon isiniif qaraw barcuma kiyya kabajama dabbal mootii gaara ana oda bultumi the great United Kingdom irra Dr. Ali Birraa jechuun rabbiin rahmata isaaf haa godhu rabbiin isa nuuf uume mooticha guddaa hikimaa qabu rabbiin isa nurraa fudhates mooticha guddaa hikimaa qabu rabbiin kalaquu isaa naatu isin kalaqe jechuus isarratti hojii isaatiin rabbi kalaqee nu garsiiseeti anaatu isin ajjeese biyya isin taasisa kulli nafsin zaa'iqatal mawt barbaadan beekamaa taatanis barbaadan hiyyeessa taatanis barbaadan mootii taatanis lubbuun teessan hundi harka kiyya galti jechuu kan irratti raggaasisee nu garsiise Allahu akbar falillahi alhamdu Allahu waasi wadud malikal mulki dhal jalali wal ikram. Amin. Birraa keenya birraan addunyaa kana jechuudha malee Itoophiyaa jechuu yookaan Oromoo jechuu Oromoo irraa dhalatu malee nama akka addunyaatti yaadu kanaaf hin kana siin jaa birraan nama Eeshiyaatis miti nama Afrikaatis miti yaanni isaa دين نساء أورومودا ومهم نساء أورومو كان ألفة أورومودا أفريقيا دا
Garuu inni kitaaba guddaa addunyaa kanatti. Birraan yeroo maqaan Allaahuu ka'e onneen isaa dadhabee kufa. Akka malee Allaahu jaalata. Birraan Rasuul yeroo maqaan isaa biratti kaafame yookaan waa'ee Rasuul yeroo dubbatu hoomachatu afaan inni yaa mi'a Rasuula dandhamu keessa jecha Rasuul yookaan jechuun dura imimmaan ijaanii obsa birraa. Rabbi rahmata isaaf haa godhu. Birraa jechuun rabbii gaditti kan Itoophiyaa taasise kan isinii kana isin taasise Oromoo eenyummaa keessan isin barsiise kan isa dura hangafni hin jirre birraa akkaataa itti uffannu nu barsiise. Uffata libirraan uffata garte birraa arkite lali birraa jeyna በሙሉ ግንባር birraa akkaataa itti deemu akkaataa itti zannannu nu barsiise. Birraa akka afaan Oromootti loqonnu nu barsiise. Abbaa keenya birraa birraa meeshota inni taphate achirratti akkaataan itti yedaleessee walaleesse yoo laalte addunyaan tun bira ga'uuf hangammatti walaa faranjiif warra artiitu beeka. Nuti hin beeknu. Nagaafadhu natu si hima. Namni keenya ana ni wallisa kajuu kun hin beeku. Warra barateetu beekamu. Kanaaf UNESCO addunyaa galmeessee maali birraa art warra beekutu beeka. Sana sumaaniin ja'a fiigaatillee taatu. Itoophiyaa tana guutuu warra Amaaraas jette eenyumaa'u nama keenyarra Amaaraatu Ali birraa irraa barate Tigreefa. Tanaaf onni isaan sirbanii ramii ho'iiti. Tanama keenyarra. Kun nama tuffata hin beeku irraa hin baranne. Darsa daawwataa'e. Nutu itti guurree dadhabne. You understand me? Taphatu. Beekaa tuffachuun wallaala sitti kofalchiifte. Amma booda akka wallaalaan sittin kofline beekaa kee tuffachuu dhiisi dammaqi. Beekaa kee kabaji dhaggeeffadhu jecha isaa hojiitti jijjiiri. Shamarranis ta'e dargaggoos ta'e xiqqaas ta'e guddaas ta'e hariifa ta'e baxala ta'e jaamaa maajuus hin ta'in nama siiriin dhadhamaasan hin ta'in beekumsa dhaggeeffachuu barii hoggaa beekumsa argite akka kanniisatti fiigi dhaggeeffadhu sitti mi'aawa eenyummaa keetti sitti haasawamutti jira waan ta'eef eenyummaa kee sitti yeroo haasawan waa'ee birraa haasawuun eenyummaa kee sitti haasawuudha. Shamarranummaa kan keetti sanyii kanaati sin jechuudha. Ati kan ilaalti sanyii kanaati sin jechuudha. Onnee keessi guutuudha. Si onnoomsuudha. Waan ta'eef hanganuma takka qomtitee si bal'atti. Hanganuma takka eenyuma irratti hojeenummaa harkattaa. Hanganuma takka boontee deemta qoma dhiibdee. Kanan dhaggeeffanne garuu hoggoyyoo waliin maramtee ta'u akkanumatti goda keessa deemta. Istaayil ammatti jirtu kana keessaan baatu. Nama duratti adda guutummataa wal qabattee dubbachuun beektu. Sobo yeroo sitti fanis numa fudhatta achumatti calleeftan. Laaqamaadha please akkas taata. Ali birraa jechuun akkasii. UNESCO irratti kan galmeeffame kitaaba guddaa addunyaati UNESCO
أكل سبات أتيمي ميشان تبى تزن جيني متي مايكل جاكسوني متي خبيرة يودفه بريكا وندندو دبين أورومو تورا متي حقيقة سيما لوكان جرتي سيدنا لوكان جرتي سيدنا جري فرنجي كوني سبيرا جاوف أما تدي بشان إنسان فيزا كم اللي بيكني بيكيزا إذا كان بيرا جاوف أكم التكرابين يسومي أنا أفكاري كتارا برا نمني كيني بيرا جاوديسي نمني كيني بيرا جاوف أما تكو ما في ماريو لقى يفتشوفو سنت جتشوف ديسي بيرا جاوف أما تدي بشان كومشان سفيزا Ali birran qabsoo Oromootiif hangafa. Qabsoo Oromootiif eenyumu dura ABO dura hangafa Ali birran. Bilisummaa waraana bilisummaa Oromooti miti adda jechuu kiyyaaf dhiifama. I don't know adda. Bilisummaa Oromootiif qabsoo bilisummaa Oromootiif. Ali birran hangafa. Qabsaa'onni Oromummaa waan jiru kana Oromoo waan jiru kana isarraa bare isatu dammeesse inumaa Itoophiyaa jecha jiru kanaafuu hangafni Ali Birraadha kanuma Amaara kanaafu dammeesse nama jalqabaati Amaara dammeesse هند سبا سبلا ميتو بيالي بريتو دميسي بملو جنبار أول ساسدوم كلال لتينا تسمامي ميتشونا استمامي تاريخ ناو برا دكتور علي برا كوبا أكم منو مانشستر جنة مال جنة ليفربول جنة لالو كنا متي إني كوبا أوسا أمريكا تي أورومون غوتو والجه تبتو كنا بيتا سينا كنا كوبا أوسا مينيسوتا رت تبتا موجرة درجة في شمرنا أورومو تبتن كنا أدي أورومون رت والجه سكنا أوسا وقادي دمي شنان الرا علي برا في سالا الموتي في توجي دا كان هبك علي كان قدابي المانو روموتيف الرا قلي قدا دمكينا قدا تجاجل قدا المانو روموتيف كان ناجي كون علي برا دا وصفانا كوبا وصفانا كان نسوتا كان علي برا تو قدابي علي برا تو قدابي Understand me? Ali birratu kadhabe. Usfana kana. Zatsina. Entu kadhabe. Ali birratu. Kuta tokof kadhabe no. Isinun daf. Birra tokkicha barento. Birra tokkicha karayyu barento. Birra tokkicha tumuga barento. Birra tokkicha murawwa barento. Birra tokkicha qallo barento. Birra tokkicha umbonna barento. Birra tokkicha macha boranticha Oromoti. والده والغرغرسا اورا الدنيا دا دكتور علي براتو قد دابي اكا دنيا غدا اورا اكا دنيا تيور والده دي غند غند كاي داب دي كانا ميور كا دنيا فرنجين دبيتو انغامتي تجاجلا جيروم يروال نياتي
واميكا قوتين علي بلتو كدابي أورا بيتاغن كمان دبتامين سينا كي كاريكا نمني كينيا سينا نما دبسا أوروبا كيستي كنا تاتي سنوبر دوكمنتري تتولش بيتين دي كيستي أفريكا كيسا ماريو تاتي بيجاربا كيستي ماريو تاتي ومجاس بينوت تكايف كاريم بيخونا مكارا أومالي إفيو جينينجيرو أوسايد جرا كناف غولي دا ميتي أوف سايد دا إفا سينا كينيا دوباتشن غوتم ما كينيا مامالي بداية ميتي نصر بيتي يوكان رامي ميتي نيما ربي نوكن وان تهفي نصر بيتي دي الميتان تيتا كنا تدي ماليا جيسي ربي نوف بلسم ما كينيا مالي قبرو ما كينيا ميتي دي ميكرا بيخاسي كراودي فنا مالي وچوجي كاما سرادي نسي يو قرآن خنا فديسي سرطة كراني چالي سنورا دريو ما كينيا كنان مال دليجت بيكو كيتين يا بداي مال دليجت بس باسكا سبقنا في مالكوت سوما كنا وكا إسلام مانكو ولي برا كنا تقولي سي كنا سيالا شيكا كون سيالا رسولي في ربي ذكروها سقدو كون مالكوت باسكا أفاني اللبو واقودو يبرا فانمان بطامتي مال سبقنا قوت مالكوت يو أسباس لسان دي برافي بو دي برافي بوچو انك ديركا وانت ستفقادين يجن سلام سا متى كيتين سلاوا انيو تكي سفاتا جولة ستفقاتين مرتي ربي مرتيسو كابو سيمتي كانت مرتيسو كابو نتي ورامني لا اله الا الله محمد رسول الله وحده لا شريك له ديم ورنا من تداوا غدي مالي نتي امن داوا مالو تغوتا مالو تغوتو امن نتي مالو چونكيتو چنگا سنجي ورامني وري امن جنة سيني جرا خلاص دنيا رتس اخرتس كنا شو أمبرنا تنا سينكا نچنگا چنكا ربين بلسو ماتي نيامله قبرو ما كاي نيامتي أبشالو ماتي نيامله بدو ماتي نيامتي أمن نجر ريغا من نورا ما ننتقم مالو جو تكناش دين ورنا من تدبدوا فيتي سينا ك برت لفخيس وان فيتين كناف ربي قبر نتيس قبر ربي فبينون وجيت نيت سينو وجيت تسينو نتيس أكلين ربي نتنولين جسدي أوفنا هاتيس كراكة ترسري نتيس كراكة يرسري هاتيسري ميتي هنسري ده شوداف هاتيرجع نتيك سري تورا هاتيك عبد مالي الله إلا الله محمد رسول الله نتيجة كي نفسري ده ميتي أيتانو نتدا كبداتي صلاتو كي نفسري ده ميتي نوتي قرآن ربي تفيرجع ما ستة من نفسري ده ميتي ستة من نفسري تاو كمنا ديم ربي كي كبرين نتيس ربي كي نكبرها نتيس سري ده هاتي سري ده سري في سري ده إسلام في إسلام تناجين وانا سو برام بيكو نجينكو تقول لندن ده ويشلي ربين كيا فانتشروا في الأرض وانا نجف أي نيمتي كانك نملة جينكو ندن ده نيوتشو كيا ناموس أدب إقرأ برد ناموس namni kun hundi sirra beeka seenaa sabaaf hojjedhu akka abbootii kaleessa dabartetti jarra abbaa gadaa faan sheekan gurguddaa bare bo sheebaqrii faan sheekan gurguddaa bare shamarashaa faan sheekan gurguddaa waaqoo guutuu faan sheekan gurguddaa hajjaadam saaddoo faan sheekan gurguddaa hafiza gurguddaa nadii gammadaa faan hafiza gurguddaa seenaa meeqa saba kanaaf hojjetan ati maal hojjette as baasii kanutti teesseetu moo deessu moo diinaaf bitamtee
afaan diinaa ta'uu moo nasaaraaf gabroomu moo oo deeminurraa gamanyaan neeni akkana si dhaawa silaa'ee deeminurraa deemna saaruma tajaajili hayaatun akka akkanaati tun akka akkanaati birraan akkana kaisaas maaliif seetaan sanyiitiya beekumsa kiliirtee tokko qulqulluudhaan isin obaasu tiyaamana ififis dhugutti amana wannin barreessu kun dhaloota wannin dubbadhu kun dhaloota keessaniitii fi kan hin dokumentii waan kana hoggaan dubbadhu waa'ee birraa hoggaan dubbadhu waa'ee kaanii hoggaan dubbadhu wannin dubbadhu kun akkuma namatti kan ittiin dubbadhu sitti fakkaatin ibiddi garaa kiyyaa bobahaati waa'ee zaha caalu yeroo dubbadhu waa'ee kaanii hoggaan dubbadhu waa'uma keessan kana waa'ee seenaa keessan hoggaan dubbadhu akkuma harkitan san maraachaati waan keessa jiru akkasitti nama raachaa waan hin beekeef godhuu miti eegas booda ajaa'ibeetiniif laala obboleeyyan kiyya ana akka nama lola irra jiruuti hoggaanta haasa'u waan biraa keessan bu'aa lola irrattis waan hin guddadheef akka namaatii miti ilmoo haadha jala rafaa guddatee miti akkasii miti afaan nama ammaan tanaan barutti jiran nama bineensota hojii guddatee obboleeyyan kiyya kanaaf waliin dhadha'u ilma namaa kanan beeku kun kanaa kun saniin beeku an nama jaalalaati dubbii namni keenya ofu kanan beeku faamiliin kiyyaas akkitti na guddise akkasii miti wanni naasa'us afaan oromoo naasa'u kunis kana maatiin adda garuu afaan oromooti namni afaan oromoo ka wal arrabsu ka ittiin wal jibbu ka ittiin wal qoodu kana haasawa an afaan oromoo isa jaalalaa isa beekumsaatiin haasawa afaan oromoo gosana naasa'u kanatu afaan federaalaa ta'uu danda'a malee afaan itti wal arrabsu afaan itti wal jibbu afaan itti wal qoodu afaan federaalaatii miti afaan eenyumaatu ta'uu hin danda'u afaan fi guddisuun bifa kanaan bifaan sitti haasa'u kanaan seenaa kana dhaloonni gara kitaabatee jira akkanatti adeemnu akka addunyaatti adeemnu ni lolla maarrichoo cabsinaa maarriyoo ajjeefnaa miti jireenyatti amanuu qabna duunee dhabamnatti miti akkasitti amanuu qabna jiraannee moo'utti amanuu qabna duun gootummaa miti duu gootummaa dhennee dubbachuu hin qabnu namaa fi namni wal ajjeesuun haraama du'a namatti baay'ifti rabbi bidaa akkuma Haabiilii fi Qaabiil ilmaan nabi Aadam lamaanii silaa isaan wal ajjeesuu baatanii arra duuti ilma namarra hin jiru maay boontuu obarraa qalloo kamoomi akka akkasiiti wal jaalachuu dhabuun keenya musiibaadha musiibaa isiitu nutti baay'isa sirrattiin isin hima dallansuu rabbii nutti fiddi akki nuti miidiyaa irraa godhannu kun dallansuu rabbii jireenya keenya irratti miidhaa hedduu jireenya keenya irratti fiddi maatii keenya irratti miidhaa sammuu fiddi maatiin keenya nama keessatti koof qaanfatan taasisa fuula rabbitti koof qaanfatan taasisa akka nama sanyiin qabne akka ilmaan haadha abbaan qabne diqaalaa fakkaannee miidiyaa gubbaa waan hin taane hojjanna waan hin taane dubbanna haadha abbaan keenyas miidiyaa laalu haadha abbaa keenya isaan nu dhalchan qofa osoo hin taane kan arkitan guutuun ka isin laalan miidiyaa gubbaa isin laalan kun guutuun obboleeyyan ka waliin dhalatan osoo hin taane sanyiin keessan kun hundi haadha abbaa keessanii obboleeyyan keessanii kun hundi gadi caba babbareeddanii toltanii waan gaarii dubbatanii miidiyaa gubbatti sanyii nama guddaa akka faranjii akka arabaa akka hindii taatanii mul'achuudha sanyii jaahila taatanii miidiyaa gubbatti hin bahinaa yoo fayyadamuu baattan dhiisaa ofis maqaa balleessanii sabas maqaan balleessinaa
isa akka kanati